Akkam jirtan hordoftoota Asmaraa YouTube channel. Har'a wantoota emailiidhaan wal qabatan wantoota beekuu qabnuu fi wantoota karaa salphaa emailii keenya wal qabate sirreessinu ilaalla. Tokkoffaa irratti akkamitti emailii keenya irratti paaswordii jijjiirrachuu dandeenya. Lammaffaa immoo fakkeenyaaf amma yoo emailii keenya jijjiirru yookaan immoo paaswordii emailii keenya jijjiirru divaayizoota garaagaraa irratti ta'uu danda'a. Moobaayilii garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Deeskitooppii yookaan immoo koompitara garaagaraattis fayyadamuu dandeenya. 4-5 yookaan immoo isaa olis fayyadamuu dandeenya. Isaanoo akkamitti beekuu dandeenya, akkamitti argachuu dandeenya kan jedhudha. Yookaan immoo nama emailii keenya nu wajjin fayyadamaa jiru akkamitti adda baasnee beekuu dandeenya. Inni sadaffaan immoo yoo akka tasaa akkaawuntoota gosa baay'ee banachuu dandeenya. Akkaawuntoota gosa garaagaraa kana yeroo banannu akkamitti paaswordii isaa Google Chrome irraa baafachuu dandeenya kan jedhudha. Fi inni dhumaa maqaa namootaa emailii irraa akkamitti argachuu dandeenya kan jedhudha. Tokkoon isaa ilaallu steepota ani hordofu kana ilaalatiin isinis steepii ani fayyadamaatiin wantoota amma dubbadhe kana argachuu dandeessan jechuudha. Jalqaba emailii keenya kana asirra tuqanna jechaadha. Egaa tuqannee booda manage your Google account kana jettu kana tuqannee akkanatti tuqannee booda gara gadii kana deemnee yookaan immoo gubbuma kanarra jiraachuu danda'a. Garaagarummaa qaba garuu moobaayila irratti gubbaa kanarratti personal info jettu kun hin jirti. Ishii tuqanna jechaadha. Egaa ishii tuqannee booda gara gadii deemnee paaswordii waan jettu kun hin jirti. Paaswordii jedhu kana egaa tuqadhee booda jalqaba irratti yookaan change email jedha yookaan immoo enter password jedha. Enter password jechuun paasworduma amma qabu kana jechaadha. Akkaatti tuqadha asirratti waan save ta'ee jiruuf. Innaa next jedhaan jechuudha. Egaa next jedheeni kun jijjiiruudhaaf new password kan jedhu kana asirratti barreessa jechaadha. Emailii kana irratti paaswordii haaraa jijjiiruuf ka'e kana barreessa jechaadha. Itti aansee asirra gadi dhufee confirm kan jettu kun hin jirti. Confirm dheeni gara olii asitti barreessa kana lammaffaa confirm gochuudhaaf gara gadii kana irratti asirratti barreessa jecha. Eega sanii booda change kan jettu kun asirra hin jirti. Change jedhaane jechuudha. Eega kana xumurre booda paaswordiin emailii keenya nu geeddarame jechuudha. Steepin inni itti aanu akkamitti akkuma sila dubbadhe divaayizoota garaagaraati irratti yoo baname akkamitti beekuu dandeenya kan jedhudha. Isa immoo ammas gubbuma kanarra deemne security bakka jettu kana seenne jechaadha. Egaa security kana seenne by the way asitti 2 step verification kan jettu kun hin jirti gidduu kanarra. Ishiin immoo fakkeenya namni yookaan numa ta'uu danda'a emailii keenya bilbila biraati irratti yookaan immoo laaptooppii biraati irratti kan bannu yoo ta'e notificationii bakka itti nuuf fidu jechaadha. Achirratti direct hin banu. Dura emailii keenya yoo bilbila keenya irra jiraate namni biraa yookaan immoo divaayizii biraati irratti emailiin kee banamaa jira si'imoo si'ii miti jedhee notificationii sii fida jechaadha asirratti. Kanaaf ooni kan goone jechaadha. 2 step verification. Tokkoffaa irratti ana yoo jetteen yes jettaani, anaa miti yoo jetteen no jettaani sanaachitti namni seenuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf oonii godhanna jechaadha. Akka namni biraan seenne ittiin ittisuudhaaf. Innaa emailiin keenya nama biraatiin banamuusaa yookaan immoo divaayizii biraati irra jiraachuusaa kan ilaallu kinoo your device kan jedhu kun hin jira. Divaayizoota amma fakkeenyaaf emailiin kee kun amma divaayizii 9 irratti kan banamee jiru inni akkuma asii ilaaltan kinoo kuni andiroodii 6 irratti gara gadii kana immoo koompitara 4 fi taabileetii 1 irratti banamee jira. Waliigala divaayizii 9 irratti banamee jira jecha. Yoo asirraa baasuu barbaanne tokkoon isaatirraa baasuu yoo barbaanne manage device kan jettu kun hin jirtiin tuqanne jechaadha. Egaa tuqannee booda kan keessa baasuu yookaan immoo remove kan keessa gochuu barbaannu yoo ta'e kan irraa remove godhachuu barbaannu san irratti tuqanne jechaadha. Fakkeenyaaf amma kinoo asirratti Galaxy A30 kan jedhu kanaan tuqadha jecha. Isarraa remove gochuun barbaade. Kinoo asirra dhufee sign out jedha. Kinoo asirra tuqadhee sign out jedhaani
irraa baasee jecha remove keessa taasisa jecha. Yookaan immoo bilbilli kun eessa akka jiru beekuudhaaf immoo bilbilumti ani irratti banadhe kun eessa akka jiru beekuudhaaf find device kan jedhu kun jira. Find device kana tuqee bakka bilbilli sun jiru beekuu danda'a jecha. Haala kanaan namni akkamitti akka itti fayyadamaa jiru, eenyu akka itti fayyadamaa jiru, iddoo wajjin, biyya wajjin. Fakkeenyaaf amma Galaxy A20 30S kun Itoophiyaa keessa jira jedhee asirraa saayinii aawutii kana tuqee remove irraa gochuu ni danda'a jecha. Yoo barbaade immoo iddoo bilbilli sun jiru yoo beekuu barbaade bilbilli sun jalqaba wifi yookaan immoo daataa ta'uu qaba, daataan onii ta'uu qaba. Lammaffaa immoo bilbila sana irratti lokeeshiniin onii ta'uu qaba jecha. Inni asirra tuqee find device jechuu danda'a jechaadha. Amma bilbilli sun eessa akka jiru lokeeshiniin onii daataa yookaan immoo wifi'nis qabaachuu danda'a jechaadha. Innaa haala saniin beekuu hin dandeenya jechaadha. Kanaafuu bilbilli keenya yookaan immoo imeeliin keenya bilbiloota irratti baname yookaan immoo namni nu wajjin fayyadamaa jiru eenyu akka ta'an biyya wajjin haala kana asirraa argachuu dandeenya jechaadha. Isteeppiin itti aanu, isteeppiin sadaffaan akkuma sila dubbadhe paaswordii gosa garaagaraa banuu dandeenya. Imeelii ta'uu danda'a, feesbuukii ta'uu danda'a yookaan immoo akkaawuntii gosa biraatis ta'uu danda'a. Isaan sana akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu kinu asirra dhufne paaswordii manaajer kan jedhu kun jira. Kinu ilaala asirra paaswordii manaajerii kana hin tuqanne jechaadha. Egaa paaswordii manaajerii kana tuqattanii booda amma akkaawuntoota gosa garaagaraa 60 banee jira. Kinu akka asirraa ilaaltan search 60 paasword jedha. Gosa garaagaraa akkaawuntoota gosa garaagaraa 60 banee jira. 60 kanaaf paaswordii isaa irraafachuu hin danda'a waan ta'eef asirraa baay'ee kan argachuu dandeenyu karaa Google Chrome'ti. Google Chrome'dhaan yoo seentanii kan argachuu dandeechan. Kan hundi isaa amma yoon irraanfadhee tanuma imeelii qofa yaadadhe asirraa seenee argachuu hin danda'a jechaadha paaswordii kana as keessa jechaadha. Kun hundi isaatu amma feesbuukiin ilaala akkuma asirraa ilaaltan kun amma yoon irraanfadhe as keessa baafachuu hin danda'a. Kunis akkaawuntii gosa garaagaraati jira kana seenee baafachuu hin danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf amma tokkuma tuquun kanatti. Egan tuqee booda dura kinoo amma tuqee banadheera. Kinoo kuni mallattoon tuni amma kan irratti barreeffamtee jirtu paaswordii kana na agarsiisee jira jecha. Kinoo kun paaswordii kiyyaa jecha. Amma paaswordii kana egan agarsiisee booda idiiti gochuu nan danda'a, diileeti gochuu nan danda'a. Asirratti idiiti godhee itti dabaluu sirraa hir'isuu nan danda'a jecha. Kanaafuu asirraa argachuu hin dandeenya jechaadha. Kan ittaanu isteeppiin ittaanu yoo akka tasaa bilbilli keenya nu jalaa badee imeelii keenya paaswordii fi yuuzarneem isaa irraanfachuu baanne ammas bilbila biraatirratti imeelii keenya isaan kan bannu yoo taate maqaa namootaa bilbila keenya irra jiru akkamitti argachuu dandeenya kan jedhudha isteeppii arfaffaan. Kinoo asirra dhufnee people and sharing kan jettu kanarra seennee jechaan. Egaa achirra seennee gara gadii kanarra dhufnee kinoo toora kanarra dhufnee kontaakti kan jettu kun jirti. Kinoo akkuma asirraa agartan baay'inni namoota bilbila kiyyarra jiru 1327 jedha jechaadha. Kinoo kun kana asirraa tuqannee maqaa namoota tokkoon isaanii asirraa argachuu dandeenya jechaadha. Nu jalaan baduu jecha asirratti seef ta'ee jira jechaadha. Innaa haala kanaan wantoota imeeliidhaan wal qabatan argachuu dandeenya jechuudha. Isinis yoo yaada biraa qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Kan biraa imeeliidhaan wantoonni wal qabatan baay'eetu jiru. Akkamitti imeeliidhaan waa baay'ee hojjechuun hin danda'ama jechaadha imeeliidhaani. Yaadni biraa yoo jiraate koomentiidhaan naa teechisaa. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa, turtii gaarii isiniin jedha.